Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi kan namni hundi itti fayyadamuu qabu, kan namni hundi beekuu qabu takka isinii qabadhee dhufeen jira. Waan kana barnoota kana namoonni tokko itti fayyadamanii nan TikTok irratti YouTube irratti ni agartu. Garuu eessaan fidaa akkamittiin itti fayyadamaa inni jedhu gaaffii namoota baay'eeti, namoota hedduutu yeroo dheeraadhaaf nagaafataa ture. Barnoota ajaa'ibaati. Namni hundinuu beekuuf itti fayyadamuu qaba. Istaayilii adda addaatiin akkasuma akkuma asirratti argaa jirtan kanaan maali wanni kun jedhee sarpiraayiz isin gochuun ni mala. Isinitti nima itti fayyadamasaas akkasuma haala kamiin akka isin waan kana argachuu dandeessan maraa waliin jechuudha. Waan kana argachuuf yookaan itti fayyadamuuf jalqaba aappii takka isin barbaachisa. Aappiin kun The Archiver jedhama. The Archiver ka jedhu kana Play Store irra seenuudhaan aappii kana buufachuu qabdu. Aappii kana erga buufattanii kaatanii keessattuu YouTuberootaaf namoota waa edit gootaniif namoota waa barreessitaniif immoo Pixartii yookaan immoo Pixelaabis isin barbaachisa. Pixelaabii irra caalaan keessan ni qabdu. Akkasuma Pixartiis ni qabdu, ni fayyadamtu waa barreessuudhaaf, TikTokeriif akkasuma YouTube thumbnailiif, YouTube videoodhaaf waan baay'eef ni fayyadamtu waan ta'eef jarri kun isin barbaachisu jechuudha. Kana gochuuf garuu The Archiverii buufachuun dirqama jechuudha. The Archiverii kana kan isin argattan Play Store irraa. Sana dura garuu obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe akkasuma like, share hiriyoota keessaniif gochuun haga xumuraatti na waliin turaa isiniif jecha waan kana The Archiverii erga buufannee booda sirriitti ifa isiniif godha. Maal akka inni ta'e The Archiver ka jedhu kana Play Store irratti irraa buufattu jechuudha. Play Store irraa erga The Archiver erga Play Store irra seentanii booda The Archiver ZDA Archiveridha. ZDA Archiver yoo jettan ni argattu. Haala kanaan barreessuu qabdu. Aappiin kun kan lammaffaa kan mallattoo A fakkaatu kan giriinii an jiru aappii kana gadi buufachuu qabdu jechuudha. Aappiin kun maal nu fayyada? Extract gochuuf nu fayyada tekstii jechuudha. Sandura garuu maali faayidaa waan kanaa yoo jettan istaayilii barreeffama adda addaa yeroo namoonni istaayilii adda addaa fayyadaman ni agartu. Garuu ofii keessan fayyadamuudhaaf hin argitan. The Archiverii gadi buufannee jirra. Gara Pixartii deemuudhaan ifa isiniif godhu. Pixartii irra yeroo seennu Pixartiin istaayilii barreeffama ofii isaatii kan mataa isaa xiqqoo qofa qaba achi keessaa. Fakkeenyaaf Abdul App jedhee haa barreessu. Yeroo barreeffama san barreessine istaayilii barreeffama sana haala adda addaatiin akka inni nuuf barreessu istaayilii 1000 lakkaawaman daawunlood godhachuu dandeenya jechuudha. Irra caalaan keessan kanuma Pixartiin achi keessaa qabu qofa fayyadamtu. Garuu my fontii jala yeroo seentan duwwaadha hin qabdan. Kana jechuun daawunlood godhattanii fiddanii istaayilii barreeffama 1000 lakkaawamu ittiin galfanne jechuudha. Kun akka as jalatti argitan kan 100 lakkaawamu fidee galfadheen jira. Istaayilii barreeffama adda addaa takka kan isin argitan kan akkasii kanaan barreessuu barbaannaan Pixartiin kan mataa ofii xiqqoo qofa of keessaa qabaa jechuudha. Kanaafuu istaayilota barreeffamaa kana kan namni fayyadameenaan argitan ofii keessanii fayyadamuu barbaannan dirqama amma isteeppiin isinitti agarsiisu kana hordofuu qabdu. Istaayilota barreeffamaa sammara jara harkattanii itti fayyadamuuf jechuudha. Istaayilii barreeffamaa baay'ee babbareedaa ta'e keessattuu thumbnailiidhaaf akkasuma TikTok irratti wantoota adda addaa barreeffamaan hojjechuudhaaf viidiyoo adda addaa irratti barreeffamaan ibsuudhaaf istaayilota barreeffamaa as keessa jiran kana if keessatti galfachuudhaan itti fayyadamuu qabdu. My fontii jalatti galfachuu qabdu jechuudha. My fontii jalatti galfachuudhaaf immoo wanti nu barbaachisu inni jalqaba maalinni The Archiverii amma aappii sana nu barbaachisa. Add font goonee finnee custom goonee galfachuuf. Sanaaf egaa gara aappii tokkoo deemna amma yookaan immoo gara intarneetii adeemna. Gara intarneetii Chrome irra yookaan immoo intarneetii irra deemuudhaan fontii san daawunlood godhannaa jechuudha. Websaayitii adda addaa irraa gadi buufachuu dandeenya. Garuu Chrome yookaan intarneetii irra seenna. Erga achi irra seennee booda waan inni amma sarchii godhee seenu kana sarchii gochuudhaan ni seentu. DA font waan jedhu sarchii gootu jechuudha. DA font yookaan dafont.com jechuudhaan seentu. Daa'aa fontiidha. Walumatti aansitanii barreessitu. Haala kanaan mallattoo diimaa jalqaba jalqabaatiin isinii fida. Yeroo irra seentan fontii achumaan arguu eegaltu. Garuu haadhaa haga zaatti qaba. Aan qofittiin fuula 200 ol qaba. Baanillee akkasuma caanillee akkasuma mata duree sana haadhaa haga zaatti qubeen taa'ee jira. Erga asirra seentanii booda jechuudha. Aabaa caadaa haga zaatti taa'ee jira. Fakkeenyaaf A haa tuqannu, A irraa haa eegallu, A irra tuquudhaan jechuudha. Akkasuma mata duree adda addaas jala sana ni qaba. Mata duree sanas jijjiiruu dandeessu. A jala yeroo seennu aan qofittiin fuula akkasii kana fuula akka amman isinitti agarsiisaaru kana 240 ol of keessaa qabaa jechuudha.
So lakkoofsa tokkorra jirra amma lakkoofsa tokko keessaa kan barbaanne lakkoofsa 10 keessa seenuudhaan 15 keessa seenuudhaan foontii nutti tolee asirra deemuudhaan ilaaluudhaan maal goona daawunloodii eessaa goona barreeffamni tokkoon isaa istaayiliin isin argitan tokkoon isaa fuula dura isaati daawunlood waan jedhu qaba daawunlood gootanii qofa yoo dhiiftan faayidaa takka hin qabu ekstiraaktii gochuu qabdu za'achiivarii fayyadamuudhaan lammaffaa gara piiksaartii galchuu dandeessu jechuudha. Dhibba bakka takkatti daawunlood godhatanii bakka takkatti geessanii galchuu dandeessu rakkina tokko hin qabu garuu dirqama gara piiksaartiitti galchuu gara piiksel laabiitti galchuu qabdu itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Kanaafuu as keessaa istaayiloota nuu ta'an takkaan ka barbaanne ka keessaan nutti tolee daawunlood waan jedhu fuula dura isaatii qaba daawunlood jedhee haala kanaan as jira daawunlood ka jedhu tuqannaa jechuudha. Hundinuu daawunlood waan jedhu fuula dura isaati ni qaba jechuudha. Kanaafuu daawunlood irra tuyna. Daawunlood irra yeroo tuynu daawunlood godhee yeroo xumure open nuun jedha openii tuyna. Openii akkuma tuyneen the achiever ka jedhu ka jalqabaa fayyadamna jechuudha. Filannoo nuu kennaa filannoo san keessa the achiever ka amma gadi daawunlood godhanne san fayyadamna jechuudha. Yeroo irra seenne yeroo jalqabaa waan ta'eef okay gochuudhaan permissionii kennuu qabna gara setting nu geessa xumurarra zaadhaan jalqabaa waan ta'eef xumurarra dhaquudhaan onii goona asii ni banna jechuudha. Onii goonee banna. Sambanuudhaan duubatti deebina notificationii allow goona rakkoo hin qabu amma ka jalqabaa kana TTF ka jedhu kan mallattoo aatiin jiru kana fayyadamna irra tuyna irra tuquudhaan open if extract nu fida extract kan jedhu irra tuqanna extract yeroo tuyne folderii nu filachiisa download gubbaa sanarra tuquudhaan device filanna device storage yoo device tugne kana yoo fetan ida'u tuquudhaan folderii takka create gochuu dandeessu garuu yoo barbaadan immoo folderii dhuma tokko keessatti ka maqaa isaa beektan keessa galfattu kanuma fetan keessa BTV kana keessa haa galchu achira tuquudhaan extract tuqee amma naagalee jechuudha. Ammas duubatti deebi'uudhaan kan biraa bareedaa ammas ilaallachuudhaan daawunlood godhannaa jechuudha. Kana keessaa istaayilota kana keessaa hunda daawunlood godhachuu dandeessu feetan kan isinitti babbareede keessa ilaaluudhaan daawunlood godhachuu dandeessu jechuudha. Lakkoofsuma isaa jijjiiraa jala sana kanan daawunlood godhachuu barbaadatan daawunlood irraan tuqa gannaa bu'ee jira oopiniin tuqa. Oopinii yeroon tuqe archiivariin tuqa ka jalqaba sanaan booda amma sadii jira as keessa. Sadan kana buufachuuf tuqa sadan gubbaa tuyna. Sanaan booda select multiple ka jalqabaa tuquudhaan sadan jiraatu select godha. Sanaan booda right goona jala sana right erga goone booda irra tuquudhaan extract tuqna. Extract erga tuqnee ka booda download gubbaa tuquudhaan device filannaa ka jalqaba. Sanaan booda BTV ka jedhu folderii san keessan galchee waan ta'eef ammas gara BTV deemuudhaan irraan tuqa extract ka mallattoon extract as jirti san tuqa amma afur godhadhe. Ammas duubatti deebi'a gara foontiitti. Foontii biraa ammas lakkoofsa jijjiiraa lakkoofsa 15 16 keessa 449 qaba aa'on qofittiin jechuudha. Kanan download godhachuu fedha download irraan tuqa isas jechuudha. Download ka jedhu keessa jira downloadiin tuqadha gadi bu'aa extract godhannaa jechuudha. Download godhee amma open naan jedha openiin tuqa the achieverii tuqna sanaan booda tokko qofa jira tokkoon sana irra tuquudhaan extract tuqna. Extract tuqnee download gubbaa tuquudhaan gara device keessa ta'enne BTV keessatti godhaa jira achi keessa seeruna extracting godhaa jechuudha. Haala kanaan erga goonee gaane gara piiksaartii deemna. Piiksaartiitti galchuu qabna waan ta'eef piiksaartii irra seennaa jechuudha. Piiksaartii irra seennee barreeffama tokko barreeffachuudhaan xiyya asii ol garagalee jiru sana tuqanna. San tuquudhaan garam deemna gara my fontii jala deemna mallattoo sadaffaa jala deemuudhaan add font ka jedhu kunas jira add fontii tuqnaa jechuudha. Add fonts ka jedhu tuqna ammallee asirraayis add fonts ka jedhu erga tuqnee booda garam nu geessa gara faayilii keenyaa nu geessaa gara my faayilii nu geessaa jechuudha. Sarara sadan gubbaa jiru dalga ciciisee jiru tuquudhaan gara bilbila keenyaarra adeemna asii maqaa bilbila keessa irra tuquudhaan BTV keessatti ture BTV irraan tuqaa jechuudha amma. BTV keessatti galfadhe select godha irra qaqqabuudhaan hundayyuu select godhannaa jechuudha. Shan qofa shananuu select ka jedhu gubbaa jira erga select goone kaane select godhanna shananuu dhufee piiksaartiitti nu seenaa jechuudha. Ola deebinu gubbaatti yeroo deebinu istaayiliin barreeffama keenya kunoo as jira jechuudha. Ammallee ka biraa haala kanaan deemnee daawunlood godha kan nama daawunlood godhe istaayilii haala kanaan barreeffama naa barreessaa jechuudha. So achi keessa deemuudhaan bakka daawunloodii diifoontii keessa seenuudhaan istaayilota adda addaa jarri nama daawunlood godhe haala kanaan Abdulaap barreeffama jedhu san haala kanaan naa barreessuu jechuudha. So istaayilota kana achi keessa deemuudhaan kumaatamaan jiru daawunlood godhachuu dandeessu aan qofittiin
hedduu of keessaa qaba. Baatti dabarfattuu, caatti dabarfattuu, daatti eetti jedha. Istaayiloota kumaatamaan lakkaawaman daawunlood godhaa garam fiduu dandeessu gara Piiksaartii akkasuma gara Piiksilaabii. Aappii adda addaa aappii ittiin suuraa hojjettan, suuraa barreeffama irratti barreessitan yookaan tambineelii ittiin hojjettan keessa seenuudhaan B keessa seenaa, C keessa seenaa barreeffamoota kana salphaatti daawunlood godhataa ekstiraaktii gootu. Kan isin ekstiraaktii gootan aappii amma fayyadamaa turre sanaan zaarchiivariidhaan ekstiraaktii gochuudhaan gara Piiksilaabii gara Piiksaartii add font gochuudhaan fiddanii galchitu jechuudha. Aappiileen barreeffama barreeffatan hedduu jiru. Hundattuu geessitanii galfachuu dandeessu. Isiniin jedha akka irraa barattanis abdiin guddaan qaba. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Laayikii, sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.